Shakkam jirtu Mokonnon lammiidha. Deebiin dhufeen jira barnoota maatisiitiini. Bakka dura viidiyoo duraa dhaabne irraa kaanee amma immoo itti fufna. Viidiyoo darbe keessatti open prepositions and quantifiers kan jedhu wal wajjin ilaalleerra. Open prepositioniin prepositionii banaa akka ta'e truth value isaa ganaa murtaa'uudhaaf depend on the value of x irra akka jiru yeroo darbe wal wajjin ilaalleerra. Har'a kan nuti wal wajjin ilaallu immoo quantifiers occurring in a combination. Quantifiers occurring in a combination. Kan walitti combine ta'e quantifierota kan walitti combine ta'e dura video darbe keessatti yeroo ilaalle variable tokko x qofaatiin ilaalle amma immoo x fi y kan walitti combine ta'e ilaallaa jechuudha. X fi y. The following are the simplest form of combination. The simplest form of combination. Karaa salphaa karaa afur akka inni walitti combine ta'uu danda'u quantifierii dabalatee karaa salphaa afur akka inni ta'uu danda'u. Inni jalqabarra jiru kuni all of x, all of y, p of x, y. For all of x and for all of y, relation p of x, y holds. Lamaansaa all of ta'ee p of x, y itti kan qabate jechuudha. Inni lammataa immoo sum of x, sum of y, p of x, y itti kan qabate. Inni sadaffaa immoo isa gararraa lamaan keessatti inni tokkoffaa all of lamaanuu lammaffaa irratti immoo sum of lamaansaayu. Amma immoo isa sadaffaa irratti immoo tokko all of goone tokko sum of goone. All of x, sum of y, p of x, y. Inni arfaffaa immoo sum of x, all of y, p of x, y. Kana jechuun ni jalqabaarra jiru maal jechuudha? All of lamaansaayu. All of x, y. Inni lammatarra jiru immoo saamii ta'a. Faallaasaa sum of x, sum of y. Inni sadaffaarra jiru immoo all of amma x all of ta'ee y immoo sum of arfaffaarratti immoo fallaasa sadaffaarraa sum of x, all of y, all of y. Simplest form karaa arfan kana gochuu akka dandeenyu nutti agarsiisa. Gaafa combine walitti x fi y takka lamaansa all of takka lamaansa sum of akka inni ta'uu danda'u. Takka tokko all of tokko immoo sum of takka immoo tokko sum of tokko immoo all of akka inni ta'uu danda'u. Karaa afur akka kanaatti akka inni karaa arfan kanaan barreeffamuu danda'u nutti agarsiisa. Ishi example 1.17 let yuun keenya set of integeria yuuniversiin keenya tuuta lakkoofsota integerii yoo ta'e p of x, y, p of x, y keenya immoo such that x plus y is equals to 5. Example kana laallama. P of x, y keenya x plus y is equals to 5 dha. Sum of x, sum of y, p of x, y yoo jennuun truth value isa maal ta'a amma inni kuni miseensa kana jechuuni miseensa lakkoofsa integerii keessaa lakkoofsi lama walitti hidhame 5 ta'a. Sum of waan ta'eef miseensa sana keessaa meefi lakkoofsonni muraasni walitti hidhamanii 5 ta'u. Fakkeenyaaf x keenya 4 nuu kenne y keenya tokko lamaansaa integeriyaa is equals to 5. Ammas integeroota keessaa x keenya x is equals to 2 yoo ta'e y is equals to minus 7 yoo jedhe 2 plus minus 7 maal ta'a? 2 plus minus 7 maal ta'a? Dhiifamaa x keenya 2 yoo godhe minus 2 yoo godhe y keenya immoo 7 yoo godhe minus 2 plus 7 maal ta'a? 5 ta'a. Lamaansaa integerii. Lakkoofsonni muraasni walitti hidhamanii 5 fidu integerii keessa. Sum of x, sum of y keessa. Kanaafuu truth value isaa maal ta'a? Lakkoofsonni muraasni fakkeenyaaf 1/4 negatiiva 2/7 gaafa hidhama isaanii walitti hidhaanu 5 ta'u sum of keessa. Garuu integeroonni hundi isaaniitu walitti hidhaanii 5 ta'uu hin danda'an. Muraasni isaanii walitti hidhaanii garuu 5 ta'u. Sum of x, sum of y gaafa jennu dhugaa ta'aa jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Dhugaa ta'a. Kana gaafa dubbistanii
waan makkasii argina. Kanaafuu statementichi dhugaa ta'uu danda'a. Sum of x sum of y keessatti statementichi dhugaa ta'uu danda'a. Dhugaa ta'uu danda'a. B irra uf sum of x all of y p of x p of y. Inni kun immoo dhugaa ta'uu hin danda'u, soba ta'a. Maaliifi x keenya muraasa yoo fudhannee intiijerii keessaa y lakkoonsa ytiin bakka bu'e kamitti yoo idaanee lakkoonsa 5 argannaadha. Fakkeenyaaf x keenya lakkoonsa tokko yoo fudhannee tokko 1 plus y is equal to 5 yoo jennee for all of y kamiyyuu y keenya ammaa miseensa intiijeriidha. Intiijeriin kamiyyuu bakka y bu'ee hima kana dhugaa taasisuu hin danda'u waan ta'eef sobadha. Sobata. Ifasinii ta'uu baataa xiqqoo ishee kana jechuun gabaabumatti bakka x lakkoonsa muraasa fudhanne bakka y immoo intiijerii kamiyyuu yoo fudhanne sum of x all of y waan jedheefi is equals to 5 argannaadha. Is equals to 5 argachuu hin dandeenyu. Kanaafuu false ta'a. Bakka x amma bakka x waan yoo fudhanne sum of waan ta'eef y immoo miseensa intiijeriidha. Intiijerii kamiyyuu bakka y yoo buusne is equals to 5 hin ta'u. Fakkeenyaaf lakkoonsi 8 intiijeriidha. 1 plus 8 is equals to 5 miti. Lakkoonsi 5 intiijeriidha. 1 plus 5 is equals to 5 miti. Kanaafuu soba ta'a jechuudha. Kanaafuu soba ta'a. C all of x sum of y. All of x sum of y. P of x p of y. Asirratti waa tokko isin agarsiisuun barbaada. Lakkoomsa bakka x hunda isaa fudhannee bakka y immoo muraasa yoo fudhanne himicha dhugaa taasisuu dandeenyaa jedha. Himicha dhugaa taasisuu dandeenyaa jedha. Kun dhugaa ta'a. Isinitti agarsiisa akkamitti dhugaa ta'u. Kun dhugaa ta'uu danda'a. Eeshi white barbaacha xiqqoo ishee gadansiiqaa white board barbaacha all of x sum of y keenya p of x comma y. Kun maaloo x plus y is equals to 5 dha. All of x dha. Sum of y dha. Gara sarara lakkoomsaan sin geessa. Sarara lakkoomsaa irratti kun y dha, kun immoo x dha. Tokko 2 jedhee itti fufaa. Kun immoo negatiivota. Akka kanaatti itti fufaa. Y immoo kun negatiiv 1 dha, kun negatiiv 2 dha. Akkanaatti itti fufaa. Kun 1 2 jedhee akka kanaatti itti fufa. Yeroo fudhannu kwaadiraantii irraa x dura fudhanna. X dura fudhannee y immoo booda fudhanna. Fakkeenyaaf 2,3 yoon jedhee 2,3 yoon jedhee kun value of x dha, kun immoo value of y dha. Maalan dura fudhadhaa? X inni dura fudhatamu x dha, inni lammata irratti fudhatamu immoo y dha. Kanaafuu sum of x jalqaba irratti fudhanna waan ta'eef y immoo lammaffaa irratti fudhanna waan ta'eef bakka x lakkoomsa fudhannee y muraasatti barbaannaa jechuudha. Kan himicha dhugaa taasisuu danda'u. Bakka x dura fudhatama waan ta'eef all of x waan ta'eef bakka x fudhannee bakka y immoo y muraasa waan ta'eef kan dhugaa taasisu qofa fudhanne sum of waan ta'eef y. Fakkeenyaaf x irraati all of x waan jedhee hanin jalqaba fudhadhu immoo x dha waan ta'eef kanin jalqaba fudhadhu immoo x dha waan ta'eef negatiiva 7 yoo fudhadhee x koo negatiiva 7 dursee yoo fudhadhee sum of x yoon jedhee sum of y yoon jedhee y 7 negatiiva 7 kana duuka compare godheen fudhadha. Negative 7 itti dhaame kan shan fidu kamii positive 12 dha. Y kommoo lakkoonsa san jalqaba fudhadhe duukaa kan deemee himicha dhugaa taasisuun fudhadha waan ta'eef kan y itti yaadeen fudhadha saamii waan ta'eef saamoofi waan ta'eef inni caarratti ilaalle all of y waan jedheefi
gatii x muraasa fudhattee y immoo filattu maaliif all of waan ta'eef kun garuu akkasumatti faallaasaa gatii x fudhadhee ka'ee jalqaba irratti gatii x fudhadhee ka'ee gatii y saamoo fi yeroo fudhadhu himicha kan dhugaa taasisu barbaadetti yaade fudhachuu nan danda'a jechuudha. Kanaafuu all of sum of x all of y himni kuni dhugaa ta'a. All of x sum of y kuni dhugaa ta'a jechuudha. X jalqaba fudhadheeni isan fudhadhe sanarratti immoo kan himicha duukaa adeemu nan barbaada waan ta'eef. More egaa tu scriptootiin ta'ee ifa ta'uu danda'a ammas ifa sinii ta'eera jedheetuma yaada. Kanaafuu dhugaa ta'a. Kanaafuu dhugaa ta'a. Kan gaaffii isinitti ta'ee ammayyuu mata duree gaaffii isinitti ta'uu barreessitanii koomentii nu gochuu dandeessu. Viidiyoo gambiraa irratti hojjechuu dandeenya waan ta'eef isa kana more yoo ifa isinii ta'uu baate irra deebitanii nutti erguu dandeessu. D all of x all of y p of x p of y integeriin kamiyyuu lamaan isaa walitti hidhamee lakkoofsa 5 fida. Kun gabaabumatti waan biraan qabu falsii ta'a. Kuni falsii ta'a. Falsii ta'a. Siif d irra isa jiru garuu itti yaada ilaala. All of x sum of y qofatu tiruu ta'a yeroo wal keessa ta'u. All of x irra taanaan sum of y irra taanaan tiruu ta'a. Egaa maal jedhe akkan isinitti mun beeku akka kanaadha wantichi akka kanaadha. Eshi example 1.18 consider the statement for every two real number x and y x square plus y square greater than or equals to 0 jedha. Kana kenne x square y square walitti daane greater than 0 dha. X if y immoo every real number kamiyyuu ta'uu danda'u p of x p of y itti qabsiiseera. Eshi domain of p of x and p of y are yuunivarsiinsa real number akka ta'e nutti agarsiisa. All of x an element of real number all of y an element of real number or akka kanaatti yoo barreesse wanti kuni yeroo kamiyyuu dhugaadha. Maaliif dhugaa ta'a? All of y all of x x in kamiyyuu y in kamiyyuu real number in square ta'e walitti hidhameenna greater than 0 kuni gaaffiin qabu. Kanaafuu all of irratti inni kuni tiruu ta'a. All of irratti tiruu ta'a. Eshi biirra isa jirus akkuma kanaatti ilaaltu waan addaan qabaatu exampleoota asumarra jiran hojjetamaniiru waan ta'eef akkuma kanaatti ilaaltu viidiyoo kana bal'isuu hin barbaanne. Kanaafi exerciseota jiran immoo exercise kanarraa kaanee viidiyoo biraatiin ilaalla. Exercise kana viidiyoo biraatiin ilaalla waan ta'eef hedduu isin jaalladhaa. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Ishee diimtuu jirtu tuqxanii diimaa isheerraa balleessitanii mallattoo bilbilaa ishee cina jirtu tuqxanii akka notification isaa viidiyoo yeroo yerootiin gadhiinu akkasiin bira ga'u gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Namoonni email hin qabne gmail akka banattanii gmail banattan malee subscribe gochuu waan hin dandeenyeefi isheel tiyuubii hundumti keenya deeggarree fakkeenya akka taanu more afaan keenyaatiin baay'ee akka kanaatti waan hin amaleeffatamneefi YouTube kan akka guddisnu irraa dhaloonni akka fayyadaman isiniin jedhaa. Guddaa galatooma baay'een isin jaalladhaa. Golee kamirreeyyuu yuunivarsiitii kamiyyuu teessanii kan na hordoftanii karaa keessaa yaadanuu kennuu hin dagatinaa nuu barreessaan isiniin jedhaa. An Mokonnon Lammiitii bye.